Ati na fuudhee jechuusiiti. Na fuudhee dirqama. Takka hawasiin heeruma takka hawasiin anumaas si fuudhaa yoo ta'an fuudhee jechuusiiti. Kumbara anumaas si fuudhee jechuudha. Bara hagam takka dhugallee gaawwan. Naasi danda'e jechuun naasi danda'e ati na heerumiidha bara. Ati na heerumii. Ati dhalaa taatee heerumtaa isheen dhiira taatee si fuudha. Akkas Aswaanii bareedisin. Maal bareedisin moo qalbii si fuute moo akkami. Xiqqeesha fuullee jaartii jarra qalla. Osilaa hiiree isii jalqabaati addunyaan gaaddisa boruu jijjiiramsa. Jaartumatee aruusa gooteeti jaartiin teekuu sammaa dhibeeta ilmaan kan hunda irraanfatteeti akkuma haaree na fuudhetti. Haalaas aruusa nan godhaa ballo. Yoo akkasi gootee malee. Baatii tanarratti aruusa godhaa. Dhala akkasitti qalbii. Haalaas isuma jaartumati jaartii deebi'u. Jaartii ta'e qalbii jirutti. Haalaas na laal nan godhaa. Jechuun gammachiisu qabda. Akka akkasi gammachiite sittillee haaree deebiti sittillee haaree deebiti. Haalaas. Hunda wal beektaa. Jaartii ta'e tojjin tasgabbeessitee jaartii ta'e tasgabbeessitee mana kee maatii kee tojjin jiraachuu ni dandeessamuu dandeessu gabaabduutti. Jaartii xiyya bar nan tasgabbeessa jaartii nan tasgabbeessa. Kan haadha ilmaanii tana baafteeti isin si hojii jiraachuu feeti. Galaan ammoo zamana akhir kana taamaneertu baaftee taalaa seentu akka ta'e tuni kamana yeroo baaftee kaalaa jechuun ol seena kajalsanii ta'e Oromoon. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya salaamtaan teenya takka agartee onnee teenya raakaate bakka hundatti gaa isin haagee socha har'a eessatti argama gololchaa hut mana agartee gololchaatti argama wanni achitti argamuufis gaa badii inni balleessee jechuun haadha mana isaatii jechuun gaa takka jaartii bira takka isa jaalatte takka isa niin oromeetti tanaaf jechuun gaa miidiyaarra wal naanneessaa jiraniifi har'allee asitti argamee jira mee salaamtaa isin gaafatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota kabajamtoota jaalatamtoota bal'oo show akkam nagaa qabdan isin jecha nutillee nagaa qabna gaa baga nuuf jiraatan isin jecha gaa bal'oon dhufeerra asitti gaafii deebisee hojii godha jee dhufe hangaa bakka gaafii deebiin jiru hiifu rakkoo jabduu na mudatee rakkoo jabduu keessa jira akkuma gartan gaa ilmaan kiyyaa wajjin asitti rakkachaa jira haa ta'u gaa'ee mashaakilli xiqqaan tokkos mana keenya keessa seenaa jira haa ta'u gaa'ee fa'aa obboleessitti ajame gaa wajji waan kaameeraa seena jeeti malee kaameerallee seenuun barbaadu. Tanaafuu gaa nufaana turaan affeerraa keenya bal'oo maaliif akka kaameraa seenu jechuun akka kaameraa seentu ni barbaanneef yoo barbaadu baatus dirqii sinee na bara maaliif waan kana hunda akka ta'eef kaameraa sinee nu sii godhe akka miidiyaarra galtee deddeemtus sirraa haasa'umtus sii godhe garuu akka kun jechuun bareedaa miti haadha mana keeti duraan nagaan hojirtan haadha ilmaan keetiiti keessaawuu dhiyootana jechuun dhaltee daa'ima xiqqaa harkaa qabdi maaliif isii tana dararuu feeteeti alatti takkaa'u baatee takkaa'u michoon takkaa taalaan raasii raatu san biftuun akkas raatu takkaa'u akkas heerumtu takkaa'u akkas fuutu maaliif godhuu dandeessa akka miidiyaa raasii raatu. Bar mijiyyoo san waliin beeknu biyyatti illee bakka tanaan beeku mijiyyoon miidiyaarraan dalagaa miti jedhe miidiyuma irratti biyya taa'ee argee biyyarraa micaa kana bira dhaquun qaba jedhee biyyarraa bahee dhufeetti. Isuma barbaadu bakkeetu biyyarraa baatee biyyarraa baheetiin dhufeetti. Hoggan gartee achirraa dhuftee miidiyaarraa ustee ol baatee na lallabdu. Seera asalleen beetu kanatti bara afaan banti. Akkasitti na lallabdu boodarra mijiyyoo tana manni kiyya fakkanaa kanaati yoo nufi gartee haajaa jee qabaatte hoottu manatti wajjin haasonneeti akkasitti anjaartiin qaba baalmaanitti manan qabasi bultiin qabaan jeen. Akkasitti achi miyyoon tun hayyee inni walii gallee namni gaa Oromoon miyyoon tun gartee rakkoo addaatii deemti mana kee hin fidinnaan jedhani akkasitti awwaa dhugaa lamaan tanjee asii ka'ee mana isitti itti dhaqee jechuu gaggaafadhe. Mana hoggan dhaqu miyyoon mana sireera qabdii mana majlisa kophaa qabdii siree hunda qabdi. Jechuun waa hunda uummata. Waa hunda hojjaata godhattee qabdi miyyoon ta gartee haalaan amma biyyarraa dhuftee hin fakkaatu. Amma maallaqa kan hunda kan inni gartee manaan godhadhee manaan kireeffadhee meeshaan bitadha kan hunda abbaa kiyyaatu naa ergee maallaqa abbaa kiyyaatiin baasee dhufe kanaa hoggana kafaltaa. Isin sinjaa. Isin naan jahe. Osoo ittiin olmimo. Si'eechan dhufee jettee jiru. Si jaalatteeti mire isin. Si jaalatteeti dhufeetti. Maallaqa kanaa gara kafaltee jettee jire. Amma maallaqa qabu ilmaan kanaa gartee ilmaan guddisu jira waan akka jaartii xiyyaa hojii jireenya biraa jiruu hin dandeenye. Bakka gartee maallaqa sirraa ooluuf jaalatan ta'e wanni godhuun qabu jennaan. Kalaas naatu danda'a. Jaartiin guddoon gartee mana isiidhaa dandattu kana naatu mana kiyyanaatu dandata asitti galuu qabdaadha. Ati na fuudhee jechuusiiti. Na fuudhee jettee dirqama. Takka hawasiin heeruma takka hawasiin anumaas si fuudhaa yoo ta'an fuudhee jechuusiiti. Kumbara anumaas si fuudhee jechuudha bara hagam takka dhugallee gaawwan. Naasi danda'e jechuun naasi danda'e ati na heerumiidha bara. Ati na heerumiidha. Ati dhalaa taatee heerumtaa isheen dhiira taatee si fuudha. Akkas akka aade sitte. Duuba waan kana jalqabuu maalirraa feete jechuun isin jechuun waan dhalaarraa ta'ee gidigaati jedhama. Dhalarraa ta'ee gidigaati ammoo jaartii ta'e tana haadha ilmaanii tana baafteeti isin si hojii jiraachuu feeti. Dhalaan ammoo zamana akhir kana taamaneertu baaftee taalaa seentu akka ta'e tuni kamana yeroo baaftee kaalaa jechuun ol seena kajalsanii ta'e Oromoon taamaneertu tana baaftee isin ol seenuu feeti. Isin amma laana kijibdii bar miyyoon baramma yoo haasida takkaa haasida jaartii xiyyaa takkaa haasida kiyyaatu mijiyyoo tana gartee akka isiin bultii teenya diiguun maallaqaan nutti ergana fakkaata malee mijiyyoo tana maalummaa isiidhaa waliin beekne.
dubaati jechuun eega jechuun natti ergamtee yoo beeka beektu taate maaliif jalaa galtee warra keetti wajjin maal nagaa hin jiraanne warra kanaa tasgabbeessite. Bar nagaan amma naa miidira deemu gartee takka bar nagaan badee bar gololchaa cufeetiin jira bar. Dhiis faraqaasiitiin cufee bar. Amma bar miidira irraa nagalchitee bar saba kiyyaa bakka hin dubbanne nagoota miiciyoon tun bar. Siiriidhaan sitti godhaa. Siiriidhaan sitti godhaa jettee bar. Na dhamaasuudhaafe. Na dhamaasuuf siiriin sitti godhaa. Yoo isiin heerumu takka yoo isiin sun fuudhe. Yoo isiin nan heeruun ani isiin fuudhe. خلاص على سنجل شاق اللي صار سنجل شاق استغفر الله دعوته ورتوته خين زمان خنا يجون نمني سيري لا في وانا دداتين خيل جرا دلانس قامه ديرتي قوتتي فانا فاني باهته سيري ستي قرنا نجت سيري سيغورا يجون تكاو ناس سورا تكاو نهيرو ميدا دكما خنا توبا انا نمو انا سيغوري سدا ما لا لا بو سلا ما ولا لو تيوني من خيغنا اغرتي من خنا سنجل شني ان ابان خيلا من دال من سيتمو من ويسي سنته يو نسيت سنجل شني ابان خيلا من دال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يجون شيطان فراناري يجون كندا يجون يجون نغي انتس غباي من خيجرا دمله اچتي غتين غلتلن شكني ربي قف مله يجون علمنا ما يو لما كل لو تكرم كل من دو يا ربي جي ربي قف بدوتي الراجلا دوتي ايسي سمبرتي نركمين ايسي سمبرا هندكين ايسي نيو جاسو غدتين خيساو ايسي برندا غوجي ديسه ايسي برندا غوجي ديسه ايسي برندا غوجي ديسه امو اسين sin dhiisuu jetti miidara tolbaatee nan jaalladha lubbuu kiyyaa maallaqa hunda naa fidee wajjin asitti bashannane baramma isiin oto siirii san hin ga'iniyu barga haasan ni beeytaa midire afaan namaa kun beekadhu waamee qaballeessa waamee qaballeessa jechuudha arrabni kun badaadha amma miyyoon tun afaan isiin jallifte jaartii tiyyatti bilbiltee jaartii tiyyaa na bira jiraa na wajjin rafu jiraa asirra wajji taphanneetu noo akkatti jaarsa kan keerrii manuma beekama ittiin خلص وجاسو خان مارا بين اما شكي من غير شكي نفتي جرتي اما جارتين تي شكيتي چو شكي نفتي جرتي اما انترسني او جيجا اما جارتين غرما بادي دوران جارتين تي بر دلان كجارتي انجرتو جارتين غرما بادي غلغل كان صاف ميغا فغلت انا ما جوله كان كيس كت مرميدا ما بيچون بادي هنا فرای انا يده جرتي من كيس هنا فرای مو خچا سنو بادي لما سوري غبا جرام اي هنا فرای باتي ما ساغل تولالتي شنو ما كسومي hinaaffa fi ani beeku maa qaba gartee ada mana irra keessa akka mana kana gadi baane akka saaja moodeessin deema fakkeenya hin deemu akka saaja manatti ol deebiti yoon ilmoo irra dhiisee ani baheet makka galgala faa gale malee yoon gammoo ilmoo birta inni gana guyyaa kana deemeeti isi san bira dhagaa suniifuu jechuun ani maa qaba takka hoo irra kaayee inni mana kana taa'u qabaadha ijoollee hojii akkas akka sammuuteeti jechuun wal qixxeessitee deemti sammuutii ati akkanaa si ta'a sammuu anumaa wal qixxeessitee jirti lakkii ati akkanaa si ta'a wanni akka si ta'a ni beekta baran yo tan argaasi la nando argaasi nande naman beene la isin subar pada bar baran na barbaadu lere naman beene to haafe na barbaadu ni fedu mal godi dararamti yom feene gara apuqati maali betun gargaasa wagu jaatinte abo yo gargaasa wille mutta yomte yo rakkatte malaka geesi birade bogate ma to chituru fidereti hinturre se no minture akka jaatinte jettutti gargaaris jette yo miskino taati yo garte rakkatte mutta yomte gargaari de malaka geesi jette malaka geestef gama malaka geestef achitte moode turte takao ta akhirte dhufun ke maale akka jaatinte shakki duraan yo barna khijibdi fi jetti yar yo barna madi guraatti akkuma barna hojjira fe marret qamaane jetti barna deeqa udan qama ate chun jaar amma gabaabtutti jaar micho tana ni qabdu mo qabu wa micho argaa sidan dan dawdana ma namni mo zabra kana kana fa ma ta mi darra kadila lagu jala dala na amso dun jala la baaritu osum micho tana jala du je dilli osum jala du juuti fatetti me injala du ataaso la yelle haasaa turte gaawsan injaaladhu ani isa nan fedhu abbaan fedhe hafuudhu malee garuu nama oromooti isillee na rabsinaa jechuu ture inni deebi'e immoo illi san fuudhe inni mana arabaa jettiin malee gandarraa nikaa godhaniif warri gartee bahar ganda gartee isilli dhaqaniiti achirraa nikaa godhaniif wanti wal qaxxaatta jetti ganda arabaa jetti malee manatti hin galfanne malee takkaa mana kireesseefiti galfachuu deema osoo mataa irratti hin galchine namni immoo zamana kana taphaa hardantaa isaati dhaggeeffatee taphaa barbaar qabdi duraanuu oowwiti gartee fuudha barbaade duraanumaa jalqabumaa inni fuudha isumaa eegalee inni fuudha san baramma kijibullee dhiisullee fuudhee baramma fuudhee barnaa galee ifi fuudha eegalee barin fuudhee eegalee malee fuudhee eegalee jaartinis gartee akka gartee wanni irraa gooteeti sittin fuudhetteeni haf lamaarra janii oofan ifi fuudha midhaa beekadun ambar miyyoo tanaatu bara afaan banee miyyoo irraa gartee sana gartee ta gandee afaan keessa kana keessa maal beekta waatu jira jedhanii beekadhu maaliif atis dirqama dhalaa naamusa bal'oo yooni fuudhu barbaade dhalaa akkam yoo tanaa osoo hin ta'in dhalaa naamusa qabduun wayisi yoo kara booddee kati ta'e tullee hin beekne fuuldura kee wayi beeknaati rabbumaa beekami
waatu isin ergate tokko son ta'in osuma hin jaaladhu jechuutti dhugaa biraatan bitee karma hin hambifne hin jaaladhu jechaa yoo isii tana booti jaalattee fuute hoo namammaa zamana kanaa tokko ta'e zamana agar taateeti namni hin jaaladhu silaan hin jaaladhu teroo yaa argaa isin kan ta'u sin jatana waan dhaabte hin jaaladhu jechaa boodoo jaalattee hore hin jaaladhu arguuf teessaa sirra hojii jirra faa jaaladhu amma waan hundaafuu beektaa jaartii teetu jirtu tasgabbeessitee jaartii teetu tasgabbeessitee mana kee maatii keetu jiraachuu ni dandeessamuu dandeessu gabaabduutti. Jaartii xiyya bar nan tasgabbeessa jaartii nan tasgabbeessa dhalaani beekta gaamala isiiti yooni fi gartee biyyoon tun gattaa'u maatte gaa isiin waa shakkiin dhiiftu isiin barnuma shakkite. Ay inni shakkite maal shakkine. Dubaree manan taa sa'aatii damee afuroon waliin kun sa'aatii namni halkan sa'a jabooda gadi hin bahu alatti sa'a hunoo sa'a jatti na deebiti ilmaanii wajjin mana kana ta'a maal narraa shakkitire kana. Amma wani shakkitin jirtu garuu waan isin wani sii ta'e shakkiidhaa mire. Tun ammoo biyyoon ilmaan irraan kaane ilmaanii wajjin beekadhu silaa numa dhuftii beekadhu isin. Isin kabar ilmaan guddisuu. Ilmaan nan gudde aboo dhabama haa taatu itti bar. Jaartiin teetun dhabama haa taatu jechuun ilmaan kee kana nama guddisaa dhaban. Deemtee natti bilbiltee deemtee ilmaan biraa deemtee ilmaan kopha jiranii maalitti jirtee bilbiltee argite. Duuba jechuun yoo jaalala siin qaban maa telefoona jalaa fuuta waati. Telefoona bar nama sitti bilbilee kamtiin fuune telefoona dhawa. Telefoona nama jalaa fuudhanii jira namni jechuun tokko ati jaalame isii gattee bultii teetu balleessitan Oromoo haa taatu bar diinaas hin ta'in Oromoo haa taatu telefoona naman feere naman jaalanne nama bultii teelaa ku jiru nama bultii ta'u caasu jiru nama ififuu jechuun takka seerumu yoon telefoona sanuu jalaa fuudhee yoon hojjaasuu maadhe yoon ifi gartee waan nan godhe sanuu natti goote sorrabbii beeka malee maali shakkiin bootan sun shakkiin qabdu telefoona yoon jaalatin gaafa ergamaa rabbiillee sallallahu alaihi wasallam siirin ni jirti dhugaa ni jirti garuu siirii quraanumaa fashaleessa nama salaatu siirii natti qabattu ammoo garuu siirii ni jirti shakkee shakkoo olee siirii waan dhugaa ni jirti moo jirti tanaafuu ree bara tanaafuu miciyyoon tu yoon ifna wajji gartee haasa'uu maaddee haganaa wanaa tasgabbeessu jira malee akka jaartii xiyyaate kaata dammarte biyyoon hayaata keenya akkas taanaan gaa anaa tasgabbeessu jira akkas taanaan fuudheetumaan hojii jira dhijjiqa fuudhee boo argaa isiidhame fuudhaa tana harkaa siin fedhe hojjaa siin guyyaa lamallee taatu yoon ifi gartee oowwite nakaa godhadheetin ifirraa onni jajeete akka jechuudha jee bar jaartii xiyyaanu jee waan jiru jira jechuudha jaartii xiyyaanaa waan jiraa jiraatu osoo hin ta'in jaartii xiyyaanu akkas hin jeen tanaan dura yoo guyyaa lamallee taatu yoo tana nikaa godheetin ifirraa gartee qabbanootti anu dhiiftu jennaan abadan jettee deddeebiin alaas akkas hin jeen gaa gartee dhalaa laaftudha jaarsi jalatti qajeelan dhiira darreedha jaartii jalatti qajeelanii ati darratee gartee na jeesi jalatti na qajeelte ifirraa dhoorgin jee bara ammoo walitti oofe isaanii isaan lamaan wal dhoorgin isaan ammoo bilbilaa hin qaban isaan ammoo wal fichisuun qabdu takka wallaa walitti hiruun qabdu akkam goone jaartii teetis tasgabbeeyte suillee namatti himattee intal nama qabdu isin namatti himeetin jira namara dhaatee guddoo himeetin jira walitti isin fidaa jedhamni sun walitti isin fidee jidduu isin dhugaa jirtu dubbadde likki itti majagan isaanii nan beekaa tokko likki itti mee siila hambisu waa malee dhalaa lameen wal geesse dhalaa lameen yoo lolte immoo tanas gololchaa furu deema turus jaartii gololchaati haadha ilmaan isaati kujan lameen wal lole booda akkam gootare rakkoo morkoo miti rakkoo kana ofirraa jechuun eeguudhaaf ati jaartii teessis gasbeeyte sun firraa muruu qabda takka namatti himachuu qabda nageelaa qabadhaachuu qabda nama isaaniitti himte yoo nama isaaniitti himne rakkoo wal goonaan dubbiin ta'eeti beekadhu sirratti ammaas waan ta'eeti osoo jechuun rakkoon takka hin dhufne isaan kana tasgabbeessite adda dhorkite namatti himattee namni sirraa qabu qaba. Dhalaa nyaatte namitti fuulli kiyya kun akka gaafa duraan beektu laal lafee laasii fi asiin namaa ta'e. Miciyyoon bar laal miciyyoon waan gartee namni bar waan. Silaanii bareedisin. Maal bareedisin moo qalbii si fuute moo kami. Xiqqeesha fuullee jaartii jarra qallaa. Jaartii jarra qallaa jechuun ati sarmaafuu jechuun fuudhanii barbaadde. Fuudhan barbaadu laa dhugaa jirtu ni meree. Dhugaa jirtu hin ta'e fuuldura keetiif fuuldura keetiif. Nama jibbanii. Ati fuuldura keetiif amma jaartii ta'e jiraachuu watamu fuudhanii feeta isiin nama jibban koo argaa isiiraan danda'u jedhan waan hin fuudhaa hundanii. Tabiraatiin baana misalan fuudhanii barbaaddu barbaaddu gaafa addunyaa wal nu qixxaatiran fuudha. Ammaa miti. Amma addunyaas wal si qixxaatiran malee ammallee fuudhan barbaaddu. Amma maaliin qaba amma bar ilmaan kiyyaam jijjiiran siin jee amma fuudhure. Lakkee egeree fillee silaa fuudha biraa dhufte tuma jaartii mutee tasgabbeessite yoo fuudha barbaadde jaartii mutee tana haflaa godhi lama deessuma tana fuudhe kaa. Bani taati bara. Isii tana gammachiisuudhaaf haaree deeffachuudhaaf waan akkasii fa'aa bareeda malee hamilee jaartii isaatti godhuba. Isii amma jaartiin ta'e yoo amma jaartii jaatu ko taphatee na qabela. Dhaggeeffadhu jaartii ta'e. Jibbeetin mana kana keessaa deemuu barbaada. Jaartii ta'e akkam goota. Qilleensatti gabbaa'u na dorgite. Mana hafuurarra na jette mana hafuura. Jaartii ta'e akka goota. Dhalaan jechuun akkuma jaarsi godhe. Isii tana tasgabbeessuudhaaf haaree deeffachuudhaaf ana dhabu san tilaan lamata ta'in gattee lamata fuudhu san sumatanaan jechuun haflaa godhee fuudhee tuma haaree sumaan deeffadhaa. Nafuudha tokko na haruusa godhuu bira jaartii.
jaartummaa ta'e aruusa gooteeti jaartiin ta'e kuusan maali beekta ilmaan kan hunda irraa fatteeti akkuma haaree na fuudhetti. Haalaas aruusa nan godhaa ballo. Yoo akkasi gootee malee. Baatii tanarra aruusa godhaa. Dhala akkasitti qalbii. Haalaas isuma jaartumatti jaartii deebi'u. Jaartii ta'e qalbii jiibtee. Haalaas nan godhaa. Jechuun gammachiisu qabda. Akka akkasi gammachiisu ta'e sittillee haaree deebiti sittillee haaree deebiti. Haalaas. Maaliif akka nama ol fuudhetti gammadda isillee akkasi sii gammadda. Garbuun aruusa itti talaanoo biraatti gootu guggaa isii goote isiin amma ni gammaddiimi hogguusan bareedaaf. Gololchaan gabbee intala biraa hin barbaadu yoo ta biraa qaayimallee naa bareeda gaafa san fuudhu qe'ee mata lama taa na fuudha sadaffaa gaafa afuraffaatti na fuudhetti jaartiin ta'e kuusan tasgabbootee mana keessatti silleen shakkitu nagaa wajji jiraattu yoo akkasii hojii jiraatte bareeda daawwattoota hordoftoota keenya bakka namni jechuun lamaffaa takkaa sadaffaa afuraffaa godhu jaartuma gartee fiixan gammachiisanii haaratti yoo kokkuulanii haa babbireechanii jechuun baa'umsa itti bitanii yoo godhatan irra bareeda gololchaa yoo akkasii fuudhe immoo jaartiin isaa sabbartee mana keessatti jaarsa kiyyattee imaantee ilmaan isaatiif isaa wajjin ni jiraatti jeetii yaada garuu aruusa kanaat hin kijibini lammaffaa isumaa godhi. Hablaallee aruusallee osoo sin dirqine hablaa babbireetu akka tabbii gartee aruusa kakkatamsan akka tabtee tottolchitee nas qabu yookiin isin gammachiiftee haareetti fuudhuun kee bareeda jennee yaan garuu fuuldura keetiif siif tolti hojjis kokko fuudhimaas jaartiin maasee hojii kokko fuudhan yoo gartee isin gartee isin kuttaa jirti ati itti maamtum jirti yoo isin waa biddara keessa ati jechuun yoo akkasii goggoota immoo matbaka keessatti illee takkaa bakka waa godhan koshiinatti kokkofachiisu qabda yoo isin hanga waa gootetti ati immoo sirra mura jirte fokkota osoo isin raftuu waa kayyeessu fatara godhii bira miti jaarsi kiyya kun har'a maal harketteeti gammachuudhaaf jechuun bakka si keessu qabdu hangasuma jechuun fedhii namaa tun walitti jechuun nagaan hojii jiraachuun tolaa deemti beekatu ilmaan keessallee hangasuma gammachiifta ilmaan keessallee isirraa gammadanii isinlee isirraa gammaddi jeetii yaada waa tottolchuu yaati waan haaree uume malee jaartirratti niin fuudhattee hin yaadin magaalaan tun mataa kana nooreessisa jirti hedduu jechuun jidduu deemneeti dararamaa jirra. Barama yaman kana jibbinee jirra. Sunumaaf amma yoo ati kana goote namni kana godha jeetii jaartii ta'e takkaa waggaa kanatti tasgabbeessitee jaartii ta'e aras goote warrummaa magaalaa keessaanii fuudha jettee niin fuudha jee jaartii irratti darraa jiru kun hundinuu as gara garee waan akka keetti kana jaartiidhaaf godhuu wayyaa wanni akkanaa kun bareeda hin ayyaana nuti. Ati jechuun nama kanaaf fuulduratti nama kanaafu fakkeenya ta'uu qabda. Jaartii ta'e akkas godhi fakkeenya ta'eefi nurraa jechuun magaalota naaf qabbaneessi jetii yaada garuu immoo niin fuudha takkaa waniin fuudha takkaa waniin heerumattee alatti hin deebiin. Tartiibarraan badee tartiiba irratti naa deebisu. Tartiiba rabbi isaa deebisu. Waa'ee du'aa naa godha. Ijoollee biyya naa wajjillee rabbi urii naa dheeressu. Ilmaan haadha dhaluun fedhu daawwattoota keenya asumaan du'aa naa godha rabbiin gartee qilleensa bultiitti jennaqini takkanaati hadheen gadda laallatanii biyyi nu fuudhii nu qallatee jira. Waa takka ijji nu keessa hukuttee yaada jira. Tana qabannaaf isan qabannaa adda wallaalle. Waa takka gaa'ee bultii duraa caaltuun jirtu isinillee gartee yoo akka kiyya kanatti dhalaan gartee isin jaaladhattee lafaa kaate isin jaaladhattee isin diiddee isin jalaa baduu mala tagartee taan qabannatti taan reebdanii otoo qabdanuu tallachuu waan qabadan dhabdanii balanatti afurra tama duraa tan jabeeffadhan isin jaa anammoo ta duraa tanaan adda bajee yaadu yoo rabbi biraa taate malee tarabbii keessa hin jirre nan dalansiisin tarabbii keessa jiru maleedha tanaaf hordoftoota hojjamtoota kiyya gama kiyyaan qalman dhaammadha an fakkeenyaa isinii ta'u an hin fuudhu miyyoo tana ayata kiyya dammaruu feete anaatu ayata isii dammaruudhaa taa'u isinti kiyyan dammare tanaafu bal'oo kiyya galatooma isin jaa baga na gorsite gorsuun bareedaadha asumaanuu gaa daawwattoota hordoftoota keenya wanni kunis jechuun dhaamsa jechuun isaafis isinillee dhaamnu du'aayii godhaa fi jajjabaatanii haa nagaan jiraatanii horanii haa bulanii eegaa nagaa wajji jiraadhaa isin jenna isin jaartin ta'eeti gadi hin bahini eegaa asitaafisti rabbi sirraa qabu jenna asumaanuu gaa daawwattoota keenya isinillee du'aayii godhaa fi assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.